إيش نجا واقعيو واقع زراعته إسني فابايت أكم زرتو نجا كيسن أني نجا كوتي كاليسا فيديو تكو قد إيسي توري إسرتي غافي بايت نجا فتامي سر مهر أكو منتي لالني كان كاليسا قلقلاني لالي كيسو موان فيدروف نما قجيسة كاي فين فيديو كذا ديبي سوفي بربادي مالف قدود أنهم فيديو براه جدّي ديسني ديبي سون رام فردا وان تايفي واي لفارتي واي كارترتي واي بلان رتي نموني باين غافي نغافتني لما فاهموا واي كيسا كوتين كل فتاني رغم مو صمامتي وانا duraan tokko tokko waca barbaarota tokko argeefani anamma ogummaa waan ta'e agarsiisa isaan garuu qeensa koo laalu kana jedheeni kana duraan ibsa jedheetani namoonni tokko tokko yookiin hedduma ofii jiran nama kaa'u lammaffaa immoo iddoo ta'etti nama gammatu waan ta'eef kana dura daabboon hojjedha akkasuma qeensa yeroo baay'ee dheeressa anammaa miti dur waggaa 15 dura qeensa uumamaa malee isa godhatanii miti garuu isa kana immoo yeroo qalamii dibachuu dhiiftan qeensi keessan noormaaliini adii naciin ta'u maaliif artifishaalii miti gaa hin beektu sinisi den maal jette dubartiin qeensa magirtuu waan ta'etti biyyi lafaa muluunu amma qeensa magarsee cubbuus waan qabu miti maaliif si jammaruuf hin godhanneani uumama hin qorre malee jechuudha itum ta'ee cubbuu hin qabu kanaaf jedheen kana fidee keessa sin kolfisiifadhee omaa rakkoo hin qabu har'as akkasuma akka laalle taa'een kunoo kana magarsa viitaaminiin jiru wuluun asuma keessa jira taa'een magarsee jechuudha har'a qalamii dibee garuu ittiin hojjedhe maleedha እና akkasii hundaafuu gaafittan isinii deebi'aa yaadan isinii deebisa jechuudha sagaleen koo yoo xiqqate dhiifama isinii jechuu barbaada gaafin wal fakkaataadha baay'een isaanii kaan immoo gaafi tokko baay'ee yaaddoo natti taanan deebiseef jechuudha tokkoffaan lafti kaartaadhaan bitame tokko anatti naanna'uudha ammam na gaafataa kan jedhuudha kan wal fakkaatu kaartaa qabaatee sitti naanna'uudha sitti meera waciin amma nama naanneffachaanii jiruudha dhuma isaa sinittan himaa risiitii faana jechuudha maqaa namaatiin bitte waan ta'eef boru deebitee bittaaf gurgurtaa jedhama malee hiika Abrahaamaan qabu siniin jedheera atamma haadha kee abbaa kee irraa isaa deebifadhu bittaaf gurgurtaa jedhama inni kaan immoo namni wayyoo na sodaachiftee anillee haadha kootiin hin bite anillee obboleessa kootiin hin bite kan jettanis jirtu sodaatina waaqayyo beekadha bargit bara sodaataniidha garuu sodaatina barma sodaataniidha garuu hin sodaatina jechuudha isaasumaaniin isinii deebisa sadaffaan immoo mucayyoon tokko miidiyaan fayyadamtu garuu lafa bitanii fi si binne maqaa keetiin binne jedhanii suuraa nutti ergi jedhanii gurdis ergitee xumurtee amma garuu yeroo kana dhaggeeffattu hin shakkitee mee kana maal jettaati jedhanii jenaan jette maqaa keetiin binne maqaa keetiin xumurame jedhanii suuras gaafataniit suura maatiin humteechuudha lafa si binne jedhan kun hin danda'amu. Oddoo mallattoon keen jirratti lafti bitamin jedhamu soba kun. Illa gaafii mucaa kanaa si deebisa obboleettiin kana na gaafatte mucaan maaloo viidiyoo irratti hojjedhu naan jette surumaa jechuudha. Suuraa sergi abbaa suuraa sergi birrii sergi amma mallattoon keen jirratti maaliin bittaaf gurgurtaa gaggeessite maaliin kaartaa baafte mallattoon irra hin jiru. Otoo akkas ta'e hundumti namaachi taa'een bitatu man kanaaf ani beeku yoommoo dhaabbataadhaan kunoo binne jedhanii waraqata sana maqaa kee faana suura ergite faana si erganii kan namaarratti na ergaa jedhini imoo abbaa ta'e tokko fayyadami isarratti siifaa ergan ergixanyaa ta'uu kee adda baafadhu jechuudha malee suuraa ergi jedhaniidha maqaa keetiin binne jedhaniidha bitame bakka dhuguma sii xumurame siiniin jedhan kana jechuudha maaliif otoo akkas ta'ee meeqaa keenya tochuma taa'ee bitataa mallattoo malee wanti raawwatamu tokko hin jiru
ganaa daka sana mallattoo kee malee wanti raawwatamu namni bakka bu'ee yoo jedheen ala wanti raawwatamu hin jiru jechuudha. Kanaaf bitamee jira jedhee hin beeku ani murteessu. Garuu yoo sii bitamee jedhaniin suuraa isaa kaasanii haa erganiif. Obboleettiin gaafii kana na gaafattees hin jedha. Kaartaan meeqaan hojjetama warri jettanii gaafii wal fakkaataa immoo natti himtani jechuun manum kaartaaf pilaanii qabu. Garuu meeqaan nuti darbaadha keenyarraa obboleessa keenyarraa kan jettan jirtu kun waan hordofaa amma dhumaatti jechuudha. Kan keessan immoo magaalaa tokko keessatti kaartaa manni iddoo lamaa bituu hin dandeessu maqaa tokkoon naan jedhanii jette. Magaalaa tokko keessa jiraatte iddoo lamaa bituu hin dandeessu naan jedhanii jette. Bargee qaanii kanan beeku hin jedhamu kun jechuudha. Nama meeqatu iddoo 3 iddoo 2 iddoo 4 iyyuu qaba magaalaa keessa jiraatu keessa jechuudha. Nama beekamaa nama beekamtee mataaqaa kee erga qabaattee maaliif iddoo 20 iyyuu hin binne namni si dhorku hin jiru. Sirra akkasiin jira ture duraanii maqaa nama tokko qofaan yookiin abbaan tokko magaalaa kana keessa yookiin iddoo tokko keessa maqaa lafa iddoo tokkichaa qabaachuu qofa qabda kan jedhanii jiraayu foormeeshin dhagaye malee dhageetti malee kan raawwatin argine. Garuu nama 3 4 qabu nan beekas keessaa amma jechuudha. Nama maqaa isaatiin 3 4 qabu nan beeka jechuudha. Kanaaf inni sobaa namas gaafadhe amma halkanuma edaa tattama nama gaafannaan sobaa jedhanii. Kanaaf akkasii gaafiin jiru yaa wal fakkaataadha isiniin jedhee kaartaa fi mana maqaa maatii kootiin bitee akka meeqaan ofitti dabarsasa jedhutu baay'ata. Kanaaf isaanirraa hordoftu jechuudha. Inni kaartaa qabu amma tokko homaan jedhu jechuun hundee lafaa qofa ilaalanii tammata is kaffalchiisu jechuudha. Kana gaafiin jiru isa kanaadha. Inni nu sodaachifte midhaan ittiin bargit baay'ee tokko si sodaachisa. Wanta gaafii anumatti illee ta'etu jira waan ta'eef baay'ee ulfaataadha. Adaraa keessan garuu amma dandeessanitti tokkitti yoo haadha jettan sana haadhuma sana gaaf tokko dirqamsiisee obboleessi kee yookiin abbaan kee waan ta'e godhee waan jiruu danda'a. Garuu haa ta'u malee obboleettii baay'een jaaladha baay'een godhee fi silan godheef maanan gootu jettanii meenyu keessanii maqaa namaatiin hin bitina. Tokkicha dandeessan bakka bu'inaa bitii jedhaani bakka bu'ee isin yaabitu namni sun waan isin bitu sun bakka bu'ee jedhee yaabitu malee maqaa isaatiin guutummaa guutuutti hin bitini. Amma fakkeenyaan isinii kaasaa obboleettiin kee obboleessi kee ijoollee qaba maqaa isaatiin bitame. Ati immoo gaafa maqaa isaatiin sii bitame jechuudha. Ati immoo gaafa galtee ofitti dabarsuu barbaadda. Yeroo kana gaa maqaan maalummaan eenyummaan dagatameera. Baqa nyaachuu fi nyaachuu namarraa bichaa ta'eera jechuudha. Firaa durbii milmaan bulaakoo midhaan hin jiru. Fakkeenyaan isinii kaasaa jechuudha. Ijoolleen egaa amma gaafa dhufteeti bittaaf gurgurtaa raawwatta obboleessa kee yookiin obboleettii kee kana faana. Daa'imtii ishiin gaafa sana maaltu jira? Ijoolleen ishii yookiin ijoolleen obboleessa kee yookiin ijoolleen obboleettii kee hin gurgurii waan keenya jechuu ni danda'u. Beekaa daba yoo sitti maran yookiin sirraa si dhaaluu barbaadan jechuudha. Sana booda ishiin immoo gurguruu hin dandeessu yookiin gurguree jechuu hin dandeessu. Kanuma keessana sii kennuudhuma gurguree jechuu hin dandeessu ijoolleen dhorkinaan. Namni tokko maatii ishii keessaa abbaa manaa ijoollee keessaa lafti keenyan gurguramin lafti keenyan darbin yoo jedhan mirga qabu jechuudha. Amma seeratti deemanii. Okay? Kanaaf isinitti jijjiiramuu danda'u ilmaan obbolaa kee ilmaan obboleettii keetii jechuudha. Ijoolleen suruma maaltu dhufa kan argannaan yoo jedhani dhorkisiisuu danda'u obboleessa keessan. Waan keenya jedhaniiti isa duuba har'a ijoolleen abbaa mo'attee jirti waan ta'eef ijoolleen haadha ishii mo'attee jirti waan ta'eef
baay'ee daba walitti muraa jiru baay'een dhagaa waan baay'eedha. Obboleessi lafa dhowwatee jiru jira kaartaa dhowwatee baqa rarra'ee kana fi baay'eetu jira baay'een dhagaa jechuudha. Kanaaf nama sodaachisa bargit namni isa durii waan hin taane fi haa ta'u garuu amma tokko isin gargaara jedhee kan yaadu bakka bu'iinsa jechuudha. Bakka bu'iinsa waan ta'eef hin ijattee mormuu hin dandeessu. Hin dabarsuuf jechuu hin dandeessu. Ijoolleenis immoo hin dabarsiniif waan kana jechuu hin danda'an gaafa san. Maaliif bakka bu'iinsa jedhee jira barreeffamni. Barreeffamni bakka bu'iinsa immoo amma gaafa iddoo ta'ee dhufuu yookiin amma gaafa barbaadetti itti ol keewwate waan ta'eef deefachuu danda'a isa jedhamudha bakka bu'iinsa. Kanaaf akkasitti deema. Irra caalaa dhabdanii boo'urraa maal jechuurra galtanii amma taate. Yoo kan mana duwwaa manaan qabuun bitadha jettanii yaaddanii yoo dhabame lafa duwwaa nama bitatu wayya booda kaadamtee sammuu ta'uurra jechuudha. Sammuu ta'uurra jechuudha. Na baay'ee ulfaataadha. Xiqqooshii karaa kanatti ni ulfaata. Baay'ee ulfaata bargita dhugaan isiniin jedha. Akkasii gaafii qabdan yaada qabdan barreeffachuu dandeessu ammas isinii deebisuu hin danda'a. Naa barreessuu dandeessu isiniin jedha. Ijoolleedhaan sheer godhaa ture dhugaa nama 700 malee namni ilaalee hin jiru jechuudha. Isinuu ilaaltanii itti fayyadamne jechuudha. Namni anana daawwachaa jirtan jechuudha. Garuu namoota baay'eedhaaf gaafiidha dhugaan isiniin jedha otoo sheer gootanii fi deebii argatu yoo ittiin seenne ta'e akkaataa itti seenan furmaata argatu viidiyoo sheer godhaaf ijoolleedha. Waan barumsa qabu waan isaan fayyadu tokko viidiyoo sheer godhaa. Viidiyoo sheer godhaan isiniin jechuu jaaladha. Akkasii kun namni hojii hin qabne nyaata dhuguu fi nyaachuu bichaa waan jiru. Akkasiin isiniin jedha. Ijoolleen baay'een na kolfisiifte nu kolfisiifte dhugaa saqeensa jettu naan jedha. Amma ka'een daabboo tolchee isinitti agarsiisa. Kana ta'a. Itoophiyaa keessa teessanii magarfattuu kan haadha maatii taatanii mana otoo qabdan. Mana jedhan garuu hin cabu. Baay'ee xankaarra dhugaa dhakaa eenyuu qaldiitti qabu otoo ta'an makkaattoon gadi qabeetti uffanni dhufeen socho'u. Yoo murame tarii yoo wanti ta'e gashallaxe malee hin cabu akka salphaatti jechuudha. Kan namaa miti. So beekaman keessa buufadhe waan hin beekamu. Nam beekame tokko garaa isaanii. Garaa isaanii waan hin beekuudha. Amma namoonni tokko warri bat jedhan nullaanii dhugaa. Nama baruudha nama qeequudhaaf fiigani. Amma nama viidiyoo kana qumna garii nama faayidaa qaba. Garuu ana darbanii nama girgiddaan qalamichaa sun maa bareedaniiti maa dibde. Yookiin si duuba maan oogii kun maal inni si gaafatu. Silam beeku fani dhugaa silam beeku fan. Annaa kanaaf inni akkas jedheeyyuu yoo mufattanii kolfisiifte isa keessa jettanii jiranii. Akkasii ammas yaada jiroo jiraate na gaafadhaa isiniif deebisaan isiniin jedha baay'ee.